Biiftuun illee jaarsa argadheera jetti asliin wal nu barsiiftu malee jedha. Narraa dhiichisanii wal isin hin barsiisu keessaan wal isin barsiisa jetti. Inni immoo haruma nu barsiisii jedhaan isin hin barsiisu jechuu jirti. Waan jedhan walumaan haa dhageeffannume. Dhugaa ta'aa fi dhara ta'aa isinuu amma as baaftii walumaan haa ilaallume. Dhugaa rabbii keessaa wal isin barsiisa asli. Oh, mashallah. Qopheeffatte? Maal bara mara anfaaraadha kan koo waasu. Jaa'iza kalaas? La, jaa'iz. Halaalun wallaalachuu? Suuraa ergii fi no maafi wallaalachuu habibi. Halaal. Halaal? Yes. Okay. Waan akkanaa kana dhaga'uu feene kuno. Waan akkanaa kana ijoolleen ijaazaa buufadhitti ramadana keessa ijaazaa hin ta'ulle yaa'e halaala jette kabbara beeku buudhaadha yaani. Mahammadeen nuti maqaan isaa Mahammad Nuuriti. Mahammadii ta'e Mahammadoo ta'e maaltu nu gahe? Maqaan waan fedhe haa ta'u mee nu as baasi jaallaaluu barbaanna. Warri koomentii Mahammadoo maalii jedha dhiis Mahammad ta'e waan biraa. Mahammadi kam inni uummata mataa isinaa dhukkubuuna caala beeytanii jaarsa. Mahammad Nuurii. Lakki abbaate. Geenu maqaan? Hin beekan mucichi feemasiidha namni hunduun beeka koo sittima keessaan sittima. Bareedaa jedhan. Hin bareedansa? Maqaan Muhammadii yaa jira warri koomentii. Maqaan kijiban bareeduun bareedaa garuu maqaan kijiban. Eshi Hamza. Hamzaan Dubai Hamzaan kamtu jira? Hamza kam? Hamza Shejabiru. Hamza sorry Hamza Hashimu. Asheetti jatti neeramu wallahi billah. Hamza ka jinni baasu kana moo? Asheekatti neeramu Hamza Hasli. Jinni si keessaa baasa inni qose. Ani sodaadha sheeka akka badaawi sodaadha. Hamza moodela. Kami Hamza moodela? Hamza jedhani sheeka moo moodela? Jira deemanii. Model Hamzaan kan? Hamza magaru model Hamza minaamin jaarani. Dabbiin asbaab kanan qabdu. Walaa mushurraa baay'eetu salaata suuti booda wannoo jedheen sooma wal cabsisiisee qadallee deebisuun hin ta'u. Dhugamoo. Thank you. Alabatiimoo. Tooma booda gadi isin dhiibna viidiyoo. Wallaahi. Dhugaa. Dhiirri diidaa bultiif hin taatu ofirraa hiikii jennaaniin ati eessaa jettee gaafatti. Diidaa anis diidaa uuma jedhe. Atuu bultiif taate kiyyas ni ta'aa jettee ni beekte. Dhiirti diidaa bultiif hin taatu. Ati eessa? Anillee diidaa. Ati hin taaneere? Hin beeku inni jaarsa gaarii yaaniitu mana faartan yaani waan ta'etti fakkaata. Wayne faxaarii. Ammuma sitti ma booda walitti aaruudha. Adabbiin tokkoffaan mucaa kana kama osoo akka kee filannoof ta'u wayii rabbiin si hire moo jaarsa namaa miskiina wayiitti irraa fudhatte. Yoo fudhatte eenyu irraa fudhatte akka Oromoon ganda walitti kaasa irraa fudhatuun ganda kaami. Akkasuma kana siin sooman. Yommootu lafuma argatte haga ammaa maal eegaa ture? Ati maal eegaa turte? Jaalalli keessa yeroo agamiif hojii turtan abraarraa nu goota. Sadaffaa itti dawwaltee suuraa isaa asirra keettee itti dawwaltee lubbu. Ramadaanni boru malee iftaani. Ramadaana kanaaf kennaa maallaa qopheessitee jetteeni haasofsiisa sagalee isaa qabdee akka waan nama laa bira hin jirretti. Kana sadiin taappii goraa maallaa qopheessitee kennaa jaalalleen qopheessu namni hundi kunoo maareedeeyi ture sile kakaleessaa guyyaa jaalalleetiin sababatee abaaboo diimaa waliin kennaa ture. Ati immoo ramadaana kanatti kennaa maaliin qopheessitee barreen gaddallee kennaa malee soomee barana gaafa si qabullee osoo kennaa hin arganne soomuun natti ulfaataadha jetta.
Moodelii jedhanii dhiirti moodeliin bareedaadha. Dhiirti bareedduun mallaqa hin qabdu maaf galaafattee ofiin jedha. Dhugama dhiirti bareedduun mallaqa hin qabdu maal jettan isin dhiiroo asirratti? Bareedan birriin qabu bar. Dhugamoo? Wallahi dhiirri bareedan birriin qabu yeroo baay'ee. Miskiinno. Tokko abbaa rabbiin laaffiseef akka Maamman Nuur kana fa'aa ምናምን ማለት ama Maamman Nuur ማሻአላህ ጤራ በሬዳ ብር ማለው 3 ሚስት አለው ምናምን ማሻአላህ ነው እሱ ከዱባይ ማለት ነው። ወደ ወይና ጃርቲን የይታ ቤትራ ተከተካ ሳዲ ሳዲኑ ገባው ዱ ማሻአላህ ተባረከላህ ተለመፋደርቱ ባር ተለመፋደርቱ ነገር ያኑ ካሜራ ጀለት ቆቆንጤ ማታ ካርጋ ማሻአላህ ተባረከላህ ረቢ ኡምሪ ወሊና ዴረቱ ዋና ፍቅር ነው። ወላይ ተለመፋደርቱ ጀራቲ ፋቲ ሴና ተከም Very hati sena komati tak kamu marah kau kamu anu yuk konten mana kaba warna cabai no habibi negaya gabat segala jalalati lubu jeta baru malah iftar Ramadana so Ramadan ni kun indufne si wali waki go cubar bada kalian safar cubar bada waktu jeta jana jenta karena majalah wono tate wama jirtu Ramadana karena dulu tersyakala cu wama jirtu fakir Allah dalam sih kalang mana je cubar bada ya syaitan tu idama jirat alfat akroni gerti guru malah idama jirat fakate wat ofan nak kabar ati jadi wanan sinje cubar bada sigala